Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaan abshurtoota zakkiyaa baga nagaa keessanaaf jiraatanii isin jaalladha. Subscribe gochuun hin dagatinaa. Aappii baay'ee bareedu tokko qabadhee isinitti adda jira. Haadha aappii ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Aappicha kana isiniif qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Aappiin kun baay'ee tokko bareedaadhaan ni jaallattu akka malee. Suuraa keessan akka barbaadanii jijjiiruu dandeettanii meerradha yaa ilaalu. Kun akkana bifa kaameraatiin isinii baasaa jechuudha. Amma wannaa waan ta'ee jiruuf bifa kaameraatiin akkana baasaa jechuudha. Isin fuula keessan isin agarsiisaa jechuudha. Inni haala kana yoo isinii fide isin maal gootu as bira dhuftanii tuttuba akka setting jedhu kana jechuudha. Yeroo inni kaameraa fuula keessan isin agarsiisu gara gaalaarii keessanii deemuu barbaadan achiin booda as bira bakka san qaxuxanii arramtanii jechuudha. Haala kanaan akkana isinii baasa suuraadhaan isin as keessaa qabdan guutuu isinii baasa waan ta'eef mi'a nama fakkeenyaa fi kanarraa kaayu. Erga akkas gootaniin booda as bira ni arramtuu jechuudha. Bakka kana arramtuu jechuudha. Irrimaati sanni xiqqoo achiin booda ka barbaadan kanneen keessaa filattaniitiin kun akkana mul'ataa jiru kan argaartanii miti kan barbaadan jechuudha. Akka haala barbaadaniin fakkeenyaaf kana yoo ta'e akkana gochuu dandeettanii akkana akka barbaadan jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha. Kun baay'isuunis ni jira akka barbaadan godhuu dandeettu jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha. Kan biraadha immoo ammas deebitanii akka barbaadan kun pikcheerii kan akkana godhuu dandeettu jechuudha. Gosa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka fakkeenya dimlaatiitii kun akka barbaadan gochuu dandeettanii jechuudha. Asirratti akkanas ni godha. Kun kanallee jechuudha. Akkana yoo qabdan ofumaan zuura. Ammas yoo akkana harka keessanii qabdanii deebisan ni deebi'a. Akkana yoo qabdanii dhaabuu barbaadan ni dhaabdanii jechuudha. Kun akka barbaadan gootanii jechuudha. Dhumarra yeroo geessaniitiin hin jettan maal gootanii isa kana gabbuufachuu barbaadan as bira tuttuu jechuudha. Kun bakka kana bakka akka kaameraa kana argitanii isuma kana harkaan gaxuttuu jechuudha. Kun akkanatti ilaala naa kaasaa jechuudha. Ka barbaadan irratti fakkeenyaaf kanarra dhaqee kun akkana kaafachuu danda'a jechuudha. Kun gosa barbaadan hundaa akkana jira jechuudha. Waan barbaadan gochuu dandeettu kun haala kanaanis ni jira. Bifa baay'een jira jechuudha. Kana ilaaltaniitiin itti fayyadamuu dandeettu jedha. Kanaaf aappiin kun isin fayyadaa ni jaallattu ni yaada. Naaf fuula keessaniif illee isinitti tola. Hin badinaa haga aappii biraatii walitti deebinuuf nagaara naaf tura. Hin badinaa isiniin jedha. Subscribe gochuu dammoo hin dagatinaa. Subscribe naaf godhaa isiniin jedha.